Ermiyaas atuuti garaa haadha kee keessatti dhalatinan si beeke. Amannes amanuudhaa baannes mana caatii teenyes mana shiishaa teenyes mana waaqayyoo teenyes waaqayyo guyyaa nu uume beeka. Guyyaan isaa isa jalaan badu. Hin gowwoominaa. Gowwummaan kiristaanota keenya baay'ee gudda'eera. Of jechuun, qaba jechuun, ofittummaan waamamanii illee paastariidha jedhanii wayyaa bal'aa uffatanii qeesiidha jedhamanii maggaabii jedhamanii wangeelaawwan jedhamanii barsiisa jedhamanii raajota jedhamanii ergamoota jedhamanii cinaacha mataa isaaniitiin deemu. Cinaacha karaa waaqayyo barbaadu hin dhaabanne. Inni kun biyya Itoophiyaa keessatti rakkina guddaadha. Rakkinni inni lammaffaa walitti qabamuu tokko ta'uu dadhabuudha. Seexanni karaa guddaa isheen banatti yoo jiraate karaa tajaajiltoota gargar baasuuti. Eewu deebi'a laata. Har'a tajaajiltoota baay'een arge waldaa kanatti. Waaqa isinaa eebbisu. Buraayyuttis tajaajiltoota baay'een arge. Waaqa isinaa eebbisu. Amma jilbeenfadheen nama walitti jira malee isin ijjina deemuu dhaabuuttan jira. Sababni isaa amma immoo namoota isaaniif isiniif dhimma baasu ta'ee gadi ba'uu kooti kan waaqayyootu hin ta'in. Ergaa waaqayyootu hin ta'in ergaa keessan gaggeessuudhaaf gadi ba'uutti hin jira. Afaan Amaarኛatti maxxaqamiyaa. Amma biyya Itoophiyaa keessa innaa ilaaltanii torbanuma kana kan silkiin ergame Deebuubii iddoo torba addanna Oromiyaa keessa immoo iddoo 3 iddoo 10 bal'inaan dhufaniiru. Silkiidhaanis maqaadhaanis waraqataanis kan na gaafatee jiru. Yeroo tokko Deebuub keessatti iddoo 6tti lafa fotoogiraafii koo baasan qabadhee firdi beetiin na gaggaaban jedhu dhiisinaan jedhe gooftaan. Ammas nan dhiise. Maaliif natti fayyadamtu? Isa kana sin gaafachuun barbaada. Natti hin fayyadaminaa hojii ban hojjedhaa. Waan tokko immoo dhossaa bakkee isinii baasa. Raajonni bara kana raajota ofiin jedhanii ba'an 1,100 raajota otoo hin ta'in karabantuudha. Kennaa fayyisuuf kennamee fi kennaa fayyisuutti dabalamee immoo maggalatti isa jedhu addaan baasuutu kennameef. Kennaa fayyisuu fi kennaa addaan baasuu malee kennaa raajii ammallee gadi ba'ee eessayyuu hin jiru Itoophiyaa keessa.